Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirtu hordoftoota fi kabajamtoota keenyaa jirtu bakka jiraattan bakka isin jirtan hunda nageenya jiraatu fayyaa keessanii nagaa keessanii isiniin jechaa wanti isin qabadhee dhufe maali yoo jettanii dhuga dubbachuudhaaf wanti isin qabadhee dhufe rakkoo irratti maali yoo jettanii dhuga dubbachuudhaaf rakkoo irratti rakkoo dhumannaa dabalama jechuudha. Rakkoon kunis maali yoo jettanii mana kiimii dhaqeetanii doktorri waynaan jechuudha. Maaliif xiqqoo samoona kana dhukkubaa ture. Kanaafuu mana kiimii dhaqee ture jechuudha. Mana kiimii dhaqeetanii mana kiimiitti waynaan jedhanii jechuudha. Na dhukkuba samoona baqa ajjiin siddi bayee hariidhuma kanaaf keessaan bilee baay'ee tokko na dhukkubaa ture isiniin jedha. Maaliif ittuma dideetuman giddumaan hin deema malee na dhukkubaa jiraan isiniin jedha. Dhukkuba kiyyammoo har'a isinitti himuun isiniin jedha. Akka isiniin jedha hordoftoota fi kabajamtoota kiyyaa maaliif allammaan keessa jirullee baay'ee tokko ulfaataadha jechuudha. Maaliif ajjiin illee asiinii daa'imni kiyyallee asiin rakkisti hojjaallee akkattiin hojjetadhu hin qabu jechuudha. Maaliif daadhiima qabadhee yoo mana rabaa deeme achitti illee baay'ee tokko na rakkisti jechuudha. Ammoo wadaanaa keewwachuu fi achitti illee akkasitti hajjii sodaadhe jechuudha. Kanaafuu baay'ee tokko rakkoo keessa jira jechuudha. Rakkoon immoo rakkoo irratti naa dabalamaa jira jechuudha. Maaliif wanti kun illee otoo rakkoo rakkina ta'uu baate illee waan gammachiisaadha isiniin jedha. Maali kanaafuu anallee baay'ee amma natti hin tolle isiniin jedha wanti kun. Kanaafuu rakkoodhaan isiniin jedha. Maaliif otoo gizee biraatii gammachuudhuma ta'a. Amma immoo rakkoo keessa waan hin jiruuf hajjiinis baay'ee ala waan jiruuf daa'imni ishiin kun na dhibdee jirti wanti hunduyyuu naa mijatee waan hin jirreef kanaaf rakkoodha isiniin jedha. Akka isiniin jedha hordoftoota fi kabajamtoota kiyyaa yeroo Sa'iid hajjii isisee ture achitti Sa'iid immoo waraanee jedhee akkasitti yeroo sana hajjii dhukkubna mana dhaatii baasee akka isiniin jedha. Hajjiin dura akka hidhamee ture mana dhaatii immoo dhukkubsannaani ambaasee iyyadattu jedhee yaada yeroo dhuma sana rakkoon uumame jechuudha. Maaliif harkumaaniin rakkoo ofitti fidee harkumaan rakkoo buuse jechuudha. Isaa yaaduutti ofi kiyyaa rakkoo keessa seeneen isiniin jedha. Nama yaaduun bareedamitiin isiniin jedha. Nama garaa laafanii yaadanii yoo jedhani ofumaaf rakkoo irra bu'u booddeessaa ofumaaf rakkoo irra obbuusuu taati jechuudha. Nama yaaduu miti bakka biyya kana keessa biyya namaa keessa taa'anii nama yaaduun hin barbaachisu jechuudha. Nama yaaduun hin barbaachisu ofii yaaduudha malee nama tokkoyyuu ilmoo ofii kan hin taanetti eenyuufuu yaaduun hin barbaachisu isiniin jedha. Kanaafuu ajji yaadee je'eetan ofii kiyyaa dhibee irra bu'ee jechuudha. Rakkoo irra bu'een isiniin jedha. Inni akka barbaadetti hamma ala keessa bashannanaa akka barbaadetti nama barbaade faana dubartii barbaade oliif gadoofaa bashannanaa jira. Sammuusaa firii godhaa jira. Ani immoo sammuu kiyyaa of dhiphisaa jiran isiniin jedha. Kanaafuu nama yaadinaati ofuma keessanii fi daa'imman keessanii yaadan isiniin jedha. Akkasin isiniin jedha hordoftoonni kiyyallee namoonni baay'een illee baay'ina gorsaa turtanii gorsa keessan fudhachuu dhiisuudhaaf dhiifama naa godhaan isiniin jedha. Maaliif garaana nyaatee yeroo sanni garaana nyaatee dhukkubsatee akka nama dhukkubsatee ta'e illee osoo hin dhukkubsatiin akkas ta'ee jennaan mana dhaa keessaa isa baasee jechuudha. Anumatu harkumaan rakkoo dhibee robbuuse jechuudha. Kanaafuu waan dhufe hundayyuu maaliif anumatu harkaan of godhe waan ta'eef waan hundayyuu fudhachuu qaba jechuudha. Bakka waan hundayyuu qophaa kiyyaa taammachuu qaba jechuudha. Maaliif harka kiyyaan of godhe jechuudha. Otoo namni natti himu otoo namni lakkii taa'ee hin baasiin naan jechaa jirtanii an dhaqee isaa garaa laafee waan barbaadillee yoo ta'e gaabba daa'ima kiyyaati je'eetan mana dhaarraa dhaqee isa baase jechuudha. Ergasii bakka dhugaa dubbachuudhaaf gaabbii guddaatu natti dhagahame jechuudha. Otoo mana dhaarlee baasuu baadhee otoo akkas ta'uu baadhee jechuudha. Osoo namaan godhu jechuudha. Yeroo sanatti yaaduudha malee amma immoo osoo waan tokkoyyuu nama fayyaduu jechuudha. Akkasiin isiniin jedha hordoftootaa fi kabajamtoota kiyyaa amma erga darbe osoo akkas godhee jechuun namaan fayyadu waan ta'eef dhugaa dubbachuudha baay'ee isinitti balleesse jira. Isinimti dhiifama kanaa gootaniin dhiifama isin gaafadha jechuudha. Maaliif gaabbii fi eegeen duuba deemtee akkuma jedhani gaabbuun boodarra waanuma jiru anillee baay'ee tokko gaabbiin natti dhagahame osoo gochuu baadheeyyuu osoo achii baasuu baadheeyyuu jechuun amma natti dhagahame jechuudha. Kanaafin dubartoota gorsaa jechuudha. Kanaafin dubartoota najjiirraa dhaabbadhaa ajjiin nama badaadha kan hin jedhuufi kanaafi jechuudha. Maaliif ajjiin jiru nama balleessa malee namaallee ta'uu ofiillee ta'uu jechuudha. Nama ofii hin taane tokko nama balleessee nama biraa deema malee
akkuma ofii badee ati sanuma faana badii anuma faana boolla bu'ii namaan jedha namni boolla bu'ee tokko isiniin jedha malee deebi'ii na biraa anuu badeera namaan hin jedhu jechuudha. Kanaaf wajjinillee akka namuma akka sanaati jechuudha. Inni ofuma faana boollatti nama harkisa malee na biraa deebi'ii namaan hin jedhu. Akkasiin isiniin jedha hordoftootaa fi kabajamtoota kiyyaa guyyaa baay'eellee oluma bahee jedha hordoftootaa fi kabajamtoota kiyyaa waan na mudate kana Arra boruuf taane osuma hin jedhu baqaatuma lafa harkisu wallaalee son ta'een osuma beeku lafa harkisaa jira jechuudha. Maaliif ol baay'ee isinitti immoo baay'ee tokko na qaaneffachiise jechuudha. Baay'ee tokko ofitti qaaneffadhee jira jechuudha. Amma immoo dirqama yoo natti ta'e ol baasuu kiyya waan hin namne jechuudha. Ol baasee isinitti himuun kiyya. Simbeeksisuu kiyyallee waan hin hafne jechuudha. Kanaafuu isinillee warri nattaartanillee akid nattaartu jedhee yaada namni baay'een nattaara jedhee yaada. Warri nattaartan immoo akka dhiifama naagootan isin gaafadhan isiniin jedha. Yoo nattaartanis dhugaa qabduun isiniin jedha. Maaliif anumatu balleesse waan ta'eef balleessaan ummatu qaba waan ta'eef nattaartanillee rakkoo hin qabuun isiniin jedha. Akkasiin isiniin jedha hordoftootaa fi kabajamtoota kiyyaa maaliif wanni kun dirqama natti taanaani ol baasen isiniin jedha. Inshaallah dhibee kiyya wis maama wis dhibee kiyyammoo inshaallah rabboru keessa mana yaalaa dhaqeetanii kanuma isinitti muta'an isiniin jedha. Akkasumas du'aa naa godhan isiniin jedha. Akkasiin isiniin jedha hordoftootaa fi kabajamtoota kiyyaa har'aa fi boru guyyaa lama keessatti mana kiimiin dhaqee dhibee kiyya qulqulleeffadhee waan hundayyuu godhee isinitti man isiniin jedha. Isinillee du'aa naa godhan isiniin jedha. Warri na arrabsitanis warri na taartanis du'aa naa gochuun irraanfatinaan isiniin jedha. Du'aa keessaniin na bira dhaabbadhaan isiniin jedha. Abdiin kunillee akka hidhaatti deebi'uu namitti kana faana abdiin qaban isiniin jedha. Kanaafuu du'aa ma keessaniin na bira dhaabbadhaan isiniin jedha hordoftootaa fi kabajamtoota kiyyaa dhibee yoon isiniin jedhullee dhibee akkasii miti. Namoonni na jaalattanillee baay'istanii rifatinaan isiniin jedha. Maaliif namni tokko otoo walii galee otoo waliin galtee jiraatee otoo jaalala namaa qabaatee waan kun bareeduman isiniin jedha. Kanaafuu immoo anaafi dhibeedhaan isiniin jedha. Kanaafuu baay'istanillee rifatinaan isiniin jedha. Maaliif dhibee kiyya kana immoo samuuna kana guyyaa 2-3 keessa isinitti himuu kiyya dirqama waan ta'eef akkasiin isiniin jedha. Akkasiin isiniin jedha hordoftootaa fi kabajamtoota kiyyaa maaliif dubartii biraatillee barnoota ta'a jedhee yaada. Maaliif wanti kun otoo namni yaadee otoo namni barreessee waanuma kitaaba tokko ta'a jechuudha. Maaliif wanti kun baay'ee tokko nama dhiba baay'ee tokko nama rakkisa jechuudha. Akkasiin isiniin jedha hordoftootaa fi kabajamtoota kiyyaa durarraa hamma otoo barreeffame seenaan kun kitaaba tokko jechuudha. Barreessanii gara kitaaba tokko gara kitaaba lamaatti hundeeman isiniin jedha. Maaliif dhugaa dubbachuudhaaf wanti kiyya kuni inni gaddisiisu jechuudha. Kiyya kunillee dubartoonni namtoota kiyya baay'ee jiru ol baaniin dubbanne jedhee yaada. Maaliif ani waanuma miidiyaa irratti ol baay'ee dubbadhu malee kan ol baaniin dubbannellee kalma mana keessatti rakkatanii mana keessatti cunqursanii yaaduu kiyya baay'ee tokkotu jiru. Kanaafuu warra akkasii warra ummata kiyyaa kun baay'eetu jiru isiniin jedha. Maka kiyyallee ol baanii dubbatanii waan garaa isaanii dubbatanii xiqqoollee itti wayyaa laata jedhanii yaadan isiniin jedha. Hordoftootaa fi kabajamtoota kiyyaa maaliif namuma jaalatu tokko rabbiin illee qormaatatti baay'isaan isiniin jedha. Inshaallah guyyaa tokko qormaata kana bira immoo darbuun inaafun isiniin jedha. Nama akka dhukkubsateettis akka rakkateettis inaafu akka rakkateettis akka dhukkubsateettis inaafu guyyaan tokko ma darbitin isiniin jedha.
akkasiin isin hordoftoota kabajamtoota kiyyaa akka rakkatti namni tokko naafuu maaliif guyyaa tokko oma darba wanti tokko yoo isin jedha wanti hundiyyuu guli kaalachi fallichaaf akkasiin isin hordoftoota fi kabajamtoota kiyyaa rakkinni illee waanuma jiru keessa darbuunis waanuma jiru inshallah akka namatti dhiyee kanatti nafu guyyaan akka dhiyeetti nafu jechuudha guyyaa tokko homa bariyaa uma namaa ifaa kanaafuu anillee rakkina kana taamaledhee waan hundayyuu obsumaan godhee akka bira keessa darbu akka keessa ce'u abdii guddaan qaban isiniin jedha baay'ee abdii guddaa qaban isiniin jedha maaliif namni tokko rakkachuun nafu jechuudha namni dhalatee rakkoo keessa ton darbin namni darbin hin jiru jechuudha anillee obsumaan rakkoo kana keessa illee akka darbu abdii guddaan qaban isiniin jedha maaliif akkasuma isiniin jedha hordoftoota fi kabajamtoota kiyyaa isinillee du'aa inaa gochuun dagatiin isiniin jedha warra nattaartanis illee otuma nattaartanii jirtanii du'aa inaa godhaa du'aa keessaniin namira dhaabbadhaan isiniin jedha garuu irra rakkatan kana inni rakkatan kun baay'ee tokko namatti dukkanaa jechuudha baay'ee tokko laftillee namatti dhiphata jechuudha waanuma keessa darbarre namatti fakkaata garummoo keessa darbuun nafuun isiniin jedha keessa darbuun nafu maaliif obsa qabaannaa waan hunda qabaannani waan hunduyyuun darban isiniin jedha kan dhukkubsates homa fayyan isiniin jedha guyyaa tokkoon isiniin jedha dhibeenis waanuma jiru rakkoonis waanuma jiru waan hundummoo waanuma jiru jechuudha obsumaan hundumtumatuma gadi qabatee bira darbuudha malee akkasiin isiniin jedha du'aa inaa gochuun dagatiin isiniin jedha waan hordoftaniif galatooma ulfaadhaa kabajama hanga viidiyoo biraatti walitti deebinutti nagaan tura.